السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا في جالتنتوني هردفتوني برسيسا روما الحمد لله هاني نغكوت نغين في هنجال الله هنك بجارا باك جرتن مرت نغو دعوتن کی فيديو اور راكنا كيساتي حالا سلبمت انترو دومفا كيسني لوگو پروفائل كيسني تي في مقا چانالا كيسني تين امچو دن ديسني وكن حجتچو دن ديسني نسم برسيس بفمكن او مسرات ما ارغا جرتن كان جچودا ديزاين عجائبات جچودا ستايلي بربادنين سلبمت جچودا لوگو پروفائل كيسني تي في مقا چانالا كيسني تين وكن مقا پیجي كيسني تين انترو بربادني جچودا اك بربادني تي سلبمت حجتچو دن ديسني نسم برسيس एगादा वत्तों की यह वीडियो खना अकुमलालु जल कब्दनीन लाइक गोडारा लाइक की शेयर गो चुड़ा जबेसुन दगतन आय चुड़ा अकन वांग गारे वा बरेदा यरोहुन दे सिंफा यदन स्निफ परबाने स्निफ नो चुड़ा सिन लाइक की शेयर गो चुड़ा नु जबेसु कब्दनी हाये दावतों की यगा बरुमसात इंदर बंदुरा तुवरोन यूट्यूब चैनल के न्या फारावता तंबग नगा अंदुफ्ता चा बरुमसा डबलता अर्गा चुड़ा चैनल के सब्सक्राइब गोडा चुन दगतन आरा yeroo subscribe gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notification sana kalee kitoo dhaadhaa achi booda ol kajettoon rakkaa yaaddaadha viidiyoo keenya nan baay'ee dargee kan raafaa deemu laayik godhaadhaa barumsaan garaadhaa isin darbee youtube channel keenya jala seenaadhaa viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha egaa gabanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyatti obsaan afaana turaan hordofaan sinin jira हाये दावतन की या लिंक की आप ही सल्पमती मका लोगो कैसनी थी फिर मका चैनल कैसनी थी इंट्रो इतने हojjetachuu dandeessanii kana लिंकी सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो malaala jirtan kana jalaan isiniif ka akkasuma komentii awwala jalalee isiniif ka jechuudha डिस्क्रिप्शन बॉक्स jechuun warroota BNF kastii kanarratti yookiin barreeffama irratti yeroo tokko yoo kliik gootan liinkii arma jalaan argata jechuudha akkasuma komentii awwala barreessuu yeroo seentan liinkii haala kanaan arma jalaan argatu jechuudha liinkii arma jalaan argatan kanarratti yeroo tokko kliik ni gootanii हाये दावतों की यह लिंक रत यरो क्लिक गोतन हाला खनान गूगल रस फिदे चुड़ा असरती michujobs.com खजो रत यरो तको क्लिक नि गोतो अचबोदा तिको ऑप्शन एक गतवे चुड़ा अचबोद हाला खनान असरत फिदे चुड़ा असोलिती आइकॉन सर्च इरान गिरते चिरत यरो तको क्लिक नि गोतने अचबोदा बक सर्च खान रत चुड़ा इंट्रो यतनी बरसने चुड़ा हाला खनानी इंट्रो यतनी बरसने चबोद सर्च गोसतने अचबोदा हाल कनान इसने फिदे चुड़ा सूरान में जला तरकतन फकी यूट्यूब हंका वहां तेरो तो कॉफ क्लिक नि गोतनी अचबोदा असर गदनी दियम तो चुड़ा पे हुआ चुड़ा पे उमर गदियम तो गदुम दियम तो सूत मांग गदियम तो गदुम दियम तो चुड़ा उमर रत गदियम तो गदुम दियम तो मलेरा गदुम दियम तो चुड़ा हंगा दुमा गदुम दियम तो असचलत तिकनो आप इंट्रो वीडियो अजाइबादा इथिन दलगू दंदेसन kana buufadha kaju jalatti download kajetu ni garti download irratti click gootaniiti app ichi buufatanii hayya daawwattan kiyya app buufatanii yeroo irra galtanii jechuudha haala kanaan appiin intro baay'ee isinii baasee jechuudha kana keessa intro barbaadan jechuudha intro isinii tolee jechuudha irratti dhootanii viidiyoo isaadhaa ilaaluudhaan kan isinii tolee jechuudha dizaayina barbaadaniin maqaa keessanii fi loogoo profaayilii keessanitti jijjiirrachuu dandeessan jechuudha irra deemtanii baay'eetu jira jechuudha kun guutumaan guututti firiidha jechuudha loogoon kun ismu introon kun jechuudha firiidha jechuudha guutumaan guututti firiidha keessa deemtanii kan isinitti tole jechuudha kan keessa jaalattan irratti dhodhootanii ilaaluudhaan jechuudha profaayilii loogoo keessaniitii fi maqaa chaanaala keessaniitiin uummachuu dandeessan jechuudha fakkeenyaaf nama tokko irratti dhahee isinitti agarsiisute mee fakkeenyaa nama kanuma irratti dhahee isinitti agarsiisu jechuudha fakkeenyaaf haala kanaan yoon intro bareedaa hojjechuu intro kana jechuudha intro dhuunfaa kiyyaa godhachuu barbaada jechuudha salphumatti maqaa kanaa fi profaayilii nama kanaatii fi maqaa isa jalatti barraa'e kana jijjiiruu nan danda'a jechuudha san gochuudhaaf jechuudha yeroo irratti dhootanii haala kanaan viidiyoon isiniif taphata jechuudha as jalatti kireet ka jettu ni jirti kireet irratti yeroo tokkoof kilik gootanii achi booda xiqqoo obsaan eeggatu jechuudha hanga parsantiin kun lakkaa'ee dhumu hayya daawwattoon kiyyaa yeroo fixe jechuudha haala kanaan isinii fide jechuudha amma isin wanti gochuu qabdan jechuudha loogoo profaayilii isaa kanaatii fi akkasuma maqaa isaadhaa kana jijjiirachuu waan barbaadaniif jechuudha gara maqaa keessanii jechuudha isinii galee yookiin gara loogoo keessaniitii fi gara maqaa chaanaala keessaniitiin jijjiirachuu waan barbaadaniif asirratti edit loogoo kajoo irratti yeroo tokkoof kilik gootanii achi booda haala kanaan isinii fide jechuudha loogoo kana jijjiiruu waan deemnuuf amma yookiin suuraa keessanirra yookiin loogoo keessanirra kaa'achuu waan deemtaniif galarii filattan jechuudha galarii keessan keessa waan jiruuf
hayya daawwattoon kiyyaa mee ani fakkeenya amma suuraa kiyyaa filadhoote achi booda next gootanii achi booda alaatul haala kana wani ta'a achi booda raayitii kilik gootanii achi booda salphumatti amma suuraa kiyyatti jijjiiramee jira jechuudha akkuma asirratti argaa jechuudha amma waan nu hafe maqaa jechuudha maqaa kana jijjiiruudhaaf neem chaanal kan jedhu kanarratti kilik gootaniiti balleessitan jechuudha kan akkamitti haalitti balleessitan asirratti kilik gootaniiti edit gootanii maqaa chaanal keessanii san barreessitan jechuudha fakkeenyaaf nama kiyyaa barreessu hayya daawwattoon kiyyaa nama barsiisaa Oromoo appicee barreessitan jira asirratti danii kilik goona amma kun akkuma asirratti argaa jirtanii maqaan keenya barraa'ee jira jechuudha maqaan chaanal keenyaati achi booda raayitii kilik goona amma walumaan haa ilaallu haala kanaan salphumatti introo ajaa'ibaadhaa hojjetannee jira piroofaayilii loogoo keenyaatii fi akkasuma maqaa chaanal keenyaatiin salphumatti introo ajaa'ibaa introo bareedaa hojjetannee jira jechuudha haala kanaan salphumatti isinillee hojjetachuu dandeessan jechuudha seef godhachuudhaaf ammoo yeroo haala kanaan xumuratan jechuudha as jalatti start making kan jettu jirti irratti yeroo tokkoof kilik gootan achi booda haala kanaan seefii isinii ta'uu eegala achi booda seefii godhatanii galarii keessan keessatti isiniif bu'a jechuudha haala kanaan salphumatti introo keessan hojjetatanii jechuudha salphumatti introo babbareedaa jechuudha introon kun guutummaan guututti introo silatti isin agarsiisaa ture sun jechuudha firiidha kan keessaa isinitti tolee filattanii loogoo isaa hunda jechuudha gara loogoo keessanii jijjiirtanii akkasuma maqaa isaatis gara maqaa keessanitti jijjiirtanii salphumatti introo bareedaa uumachuu dandeessanii jechuudha hayya daawwattoon kiyyaa kinoo amma seefii nu ta'e jira jechuudha yoo amma irratti dhawanne alaatul kinoo bifuma sadata margaartanii salphumatti introo ajaa'ibaadhaa hojjetannee jira jechuudha haala kanaan isinis dizaayina barbaadaniin introo babbareedaa kana keessaa filattanii hojjetachuu dandeessan jechuudha kan isinitti tole jechuudha baay'eetu jira introo kana keessaa fakkeenyaaf kanarratti deemuun isinitti agarsiise kunis akkasuma jechuudha kun haala ajaa'ibaa kanaan jechuudha bakka loogoo jiru kana piroofaayilii keessanis maqaa loogoo keessanii yoo keessanis rakkoon qabu jalatti immoo akkuma barame maqaa chaanaala keessanii yookiin maqaa peejii keessanii barreessitanii edit gootanii haala kanaan uumachuu dandeessanii isiniin jira egaa daawwattoon kiyyaa isinii galee jettan abdii qabaa barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsaaf bareedaa akka har'aadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa yoo taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uu dagatinaadha akkasumas viidiyoo keenya kana namni baay'een argee kan irraa fayyadamu laayik sheer waliif godhaadha barumsa birootti nagaan deebinutti waan hordoftaniif galatooma.